unit 6 part 2 da wal deebinee jirra. Channel keenya YouTube ni waan restricted godhee jiruuf like, share, subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jaa. Baay'ee restricted godhee jira nutillee waan yeroo dheeraaf irraa fagaanneef. Kanaaf akka inni fi isin achiin gargaartan isin gaafannaa jechuudha. Gamanumaan amma yeroo gara mata duree itti aanutti haa ceenu. 6.2.3 nomenclature of alkenes. Nomenclature of alkenes jechuun akkaataa itti maqaa alkainotaa ittiin moggaafnu jechuudha. At the end of this section, student will be able to barattoonni wantoota kana godhuu danda'u qaban mata duree kana xumurarratti. Apply IUPAC rule to name, straighten the branch chain alkenes. Apply godhuu qabdaa jechuudha. Seerota IUPAC dha. Seerota IUPAC apply godhuudhaan maqaa straight hatee fi branchii qabus alkainotaaf maqaa moggaasuu. Write structural formula first alkene of the first alkene. First alkene daf maqaa isaanii maal godhuu moggaasuudha jechuudha. Caasaa isaanii barreessuu, formulaa isaanii barreessuu danda'u. As the science of organic chemistry slow grow in the 19th century. Organic chemistry jaarraa 19ffaa keessa guddachaa dhufe jechuudha. So too did number of now compound in the need to systematic method. The naming grow. Guddachuudhaaf systematic beekuu barbaada jechuudha. Alkenes can be named in two way. Alkenin karaa lamaanii maqaan isaa moggaafama. Common name fi IUPAC name jira jechuudha. Common name kennuun common name of alkenes. Lower member of alkene homologous series have common name. Lower memberii waa xiqqoo haa qabu jechuudha. Homologous series kan ta'e common name isaadha. Prefix used in common names are N, normal, iso, neo. Common naming prefix isa jalqabarra fayyadamnu N normal jechuudha. Normal jechuun straight kan fi haamee. Isolane kan fi branchii qabu. Neon branchii qabu jechuudha. Neon ammoo centerii ta'e kaarbooniin baay'een kan marsee jiru. Neon iso ammoo akkasumatti kaarboonii lammaffaa kanarra kaarbooniin branchiin kan argamu jechuudha. Gamanumaan example kanarratti neo normally pentane jechuun kaarboonii 5 qabu compound alkene jechuudha. Kaarboonii 5 qabu takka 2 3 4 5 kaarboonii 5 qaba pentane jechuudha. Normally yeroo ni fideemu immoo inni normalitti dabala jechuudha. Inni kun kaarboonii 6 qaba ilaaluu dandeessan jechuudha. Iso is used when all of the carbon atom form continue chain except the one next last carbon. Inni kunis straight deemaa jechuudha. All carboniin atomiin itti fufa chain isaadha. Dhumarratti immoo kaarboonii branchii qaba jechuudha. Amma akkuma argamu kanarratti kaarboniin branchii qaba asirratti. Inni kun sadaffaarra waan jiruuf hundaafuu branchii godhuu ni dandeenya jechuudha. Inni kun ammoo itti fufee deemee kaarbonii lammaffaarratti branchii takka qaba jechuudha. Inni kun maal jennaan iso jennaan. Kanii fi branchii qabu jechuudha last irratti. Neo is used when a central carbon of bond to 4 other carbon atom. Yeroon fi kaarbooniin biraadhaa center irratti 4 qabatte jechuudha. Kaarboonii gidduu jiru irratti kaarbooniin 4 gurra qabatte maal jennaan neo jennaan jechuudha. Neo jechuun amma kaarboonii gidduu jira kaarboonii biraa 4tutti qabatee jira. Kunis continue itti fufee san booda irra damii meeqa qaba 4 qaba jechuudha. Isa kanaan maal jennaan iso. Kaarbooniin gidduu jirtu tun maali? Walakkattee center irratti argamte jechuudha. Kanaaf neon center irratti argama jechuudha. Kan biraadhaa malli biraadhaa kan maqaatti moggaafnu the system of IUPAC nomenclature. The system of nomenclature we will use in here is the one that we
devised by International Union of Pure and Applied Chemistry. Systemni nomenclature khatti moggaafnuun as keessatti jechuun kan inni irraa dhufe gizeen if ilaallu gabaajee paakii kana yeroo nuuf ibsinu International Union of Pure Applied Chemistry. Ayin International Union Pure and Applied Chemistry dha jechuudha. Akkanatti abbreviation isaadha akkanaa jechuudha. Usually read IUPAC kana yeroo dubbisnu IUPAC jennee dubbisna jechuudha. IUPAC nomenclature can be applied to both branch and unbranch. Common name branch kan taane unbranch dha fayyadamna. IUPAC name ilmoo lachuutii fayyadamna jechuudha. IUPAC rule to name unbranched alkene. Unbranched branch kan hin qabneef yeroo nufi IUPAC dhaan maqaa isaa kan nuuf seera IUPAC hordofuu qabna jechuudha. Compound like butane and pentane whose carbon are all connected in row. Isaan kun maali rowiidhaan wal qabatanii deeman. Butane fi pentane rowiidhaan yeroo wal qabatanii deeman. Amma butane kaarbanii 4 takka 2 3 4 san boodarra CH3 tatteantu C2 CH2 H3 dha jechuudha macarashaa. Amma isaan kun maali continue yeroo itti fufaa deeman maal jennaani straight chain alkene jennaani yookaan immoo normal N dha jechuudha. N butane jechuu dandeenya jechuudha. Compound like 2 methane propane isobutane jedhama jechuudha. Isa kana jechuun propane kaarboonii meeqa qaba 3 qaba jechuudha. Takka 2 3 qaba jechuudha. Yeroo kana 2 methane jechuun H3 samboda koi carboni 3 carbon H3 etan H2 etan samboda asirratti carboni chain takka carboni meeqa 3 carboni asirratti takka 2 3 carboni lammaffaa maaltu jira branch takka jiraatu tanaaf 2 methane jechuun lammaffaa methane jirti jechuudha propane irra. Okay, methane propane isobutane leen akkasumatti akkuma reeffannetti isa laastii itaan lammaffaa branch yeroo dhufe jechuudha. 2 butane kan irratti dubbannee inda 2 dimethane propane jechuun lammaffaa kaarbaniin methane lama jiraachuu jechuudha. Methane CH3 lammaffaa jiraachuu jechuudha. Whose carbon chain branch carbon is mali branch sanammo kolneama chain alkene jama jo in unbranched alkenes. Inni normal straight deemsanii normal dha jechuudha. Common name dha. Inni immoo 2 methane butane 2 dimethane propane inni kun maali branch dha jechuudha. Branch qaba. Lammaffaatti dimethane jira jechuudha. Unbranched alkene each carbon atom within the chain is bound to no more than 2 other carbon atom. In the unbranched alkenes contain only primary and secondary carbon atom. Unbranched jechuun carbon atomiin chainin isaadha maal hin qabu kaarboonii lamaa fi sanii ol kanii fi branchii itti ta'e hin qabu jechuudha. Inni unbranched alkene san only primary and secondary carbon deemaa jechuudha. Primary carbon connect direct kallattumaan kaarbanii takka fa'aa wajjin qabataa. Kaarbanii takka takkuma wajjin. Kaarbanii lammaffaan ammoo kaarbanii lama wajjin qabataa. Kaarbanii sadaffaan ammoo kaarbanii sadii wajjin wal qabataa. Kaarbaniin quaternary kennu kaarbanii afur ammoo kaarbanii afur wajjin qabata. Kun akkamitti? Amma isa kanaaf fudhannu CH3 CH2 CH3 yeroo kana kaarboniin
takkaffaa kun kallattumaan kaarbaniin takkaffaa kun kaarbanii kana qofaa wal qabatee jira jechuudha. Maali piraayimerii jennaan jechuudha. Piraayimeriin kaarbanii takkaa wajjin wal qabata. Sakandariin ammoo kaarbanii lama wajjin. Sakandariin isa kanaa kaarbanii kanaa fi kaarbanii kanaa wajjin wal qabataa jechuudha. Yeroo kana kaarbaniin isa sadaffaarra jiru kun CH3 deemee kaarbanii sadaffaarra jiru kun kaarbanii afuraffaarra jiruu fi kaarbanii lamaffaarra jiru kaarbanii isa kanaa wajjin wal qabata. Kaarbanii sadii wajjin wal qabata. Afuraffaarra kan jiru immoo akkatti kaarbanii qabaa jechuudha. CH3 yeroo kana kaarbanii afurii wajjin waggisii wal qabatu kwaaternarii kaarbanii jennaan jechuudha. Isa kana kwaaternarii kaarbanatam kwaaternarii jennaan. The name for several unbranched alkane listed table jaatuqaa lama keessatti ilaalamee jira jaasa wal ilaalee jira as the end suffix for all name of alkanes an dha jechuudha. Dhumti neemii alkeenii hundaa'u alkeenii hunda dhumti isaadhaa maal qaba maqaa ane ofirraa qaba jechuudha. The esteem of names of most alkanes above C4 carbon 4 are Greek in the Latin origin. Esteemiin kaarboniin isa esteemii hundeen isaa san maqaan isaadhaa irra caalatti abbaaf irra jiru san alkeenidha. C4in Greekii fi Laatiin irraa originate jechuudha. Thus parent names for 1, 2, 3, 4, 5 become methane, ethane, propane, butane. Kaarbanii takka lama sadii hajii deemu kun takka lama sadii afur shan hajii deemu kun gara jecha Giriikii fi Laatiinitti takka jechuun methane, lama jechuun ethane, sadii jechuun propane, afur jechuun butane, kana jechuun amma takka lama sadii jechuun meet, eat, prop, but, and paint isaan kana jechuudha. IUPAC rules to name branched chain alkane. Alkeenota biraanchii qabaniif IUPAC ruleedhaan seera IUPACitiin yeroo nuti maqaatti moggaafnu. A chemical name for branched alkane typically has 4 parts in IUPAC system nomenclature. Yeroo nuti alkeeniidhaaf maqaa moggaafnu chemical name biraanchii isaati yeroo nuti maqaa moggaafnu IUPAC name system ni maqaatti moggaafnu afurii jira jechuudha. Paartii afur. Locant, prefix, parent, suffix jedhama jechuudha. Kana jechuun locant jechuun eessatti akka substitute hojjetu. Eessatti akka biraanchiin argamu jechuudha. Kana jechuun C, H3, H1, H2, H3 amma yeroo kana locant jechuun eessatti amma asiin biraanchiidhaan yookaan immoo asiin biraanchii ta'uu danda'a. San booda takka lama sadii afur jennee hin deemne bootaa dheeraa hisaabbannee bootaatti biraanchiin jirurraa bootaa biraanchiin itti dhiyaaturraa hisaabnaa jechuudha. Takka lama sadii isa kanarratti sadii waan ta'eef asirratti maali locant jechuun iddootti biraanchiin argamu san agarsiisaa jechuudha. Where are substitutes in the functional group? Eessatti biraanchiin akka argamu. Prefix jechuun maxxantuu isa jalqabaa ethane, methane, prop, but kaa'inuun san. Parent jechuun ammoo kaarbanii hangam takkaatu achi keessatti argamaa jechuudha. Saffixiin ammoo maqaa xumura isarratti moggaafamu. Amma fakkeenya tokko haa bileenyu. Three, CH2, CH3. Kana jechuun amma alkeeniidha jechuudha. Alkeenii ta'uu maal beenyaa boondii takka qaba. Kaarboniin as keessa jiru meeqa amma jalqaba? Takka, lama, sadii, afur, shan. Inni maali? Penteenidha jechuudha. Penteenidha.
laakteen irraa kan amma laakteen jechuun biraanchiin mareef maal jennee dheerinni isaa izaabanna takka 2 3 4 akkanatti hojii izaabne takka 2 3 4 lachuutuun wal qixaa jechuudha. Amma karaa itti biraanchiin dhiyaatu irraa lakkaa'uu eegalla. Takka 2 3 4 jennee izaabnaa jechuudha. Yoo feene immoo eessarraa kana takka 2 3 4 jennee izaabuu dandeenya. Amma kaduraa sanaa fudhannu biraanchiin eessatti argama? Lammaffaarratti argama. Lookaan jechuun tuu tanaa jechuudha. Tuu darra maaltu argama? Tuu miit. Miit jechuun miitii meetaanii takkaatu argama jechuudha. San boodarra pireefiksii. Pireefiksiin ammoo kaarboonii kanaati. Shan ammoo eenyu? Peent. Peent. San booda inni kun kaarboonii safiksiin miitidha. Kaarboonii meeqaas keessa jira? Kaarboonii 5 miiteen. San booda safiksiin isaa immoo ANE dha jechuudha. Akkanatti itti moggaafnaa jechuudha. Jalqaba wantoota beekuu qabdan tokko isin agarsiisu. Isa kana beekuun akka bu'uuratti ilaalamuu qaba jechuudha. Inni kaarboonii takka qabu miiteenii, inni kaarboonii 2 qabu iiteenii, inni kaarboonii 3 qabu propeenii, inni kaarboonii 4 qabu buteenii, inni kaarboonii 5 qabu penteenii, inni kaarboonii 6 qabu heegzeenii, heegz, inni kaarboonii 7 qabu heept, inni kaarboonii 8 qabu okt, inni kaarboonii 9 noon, inni kaarboonii 10 deek. Isaan kana beekuun dirqama jechuudha. Jalqaba boqonnaa kana keessatti bu'uura boqonnaa kanaati jechuudha wantoota kana beekuun. San booda pireefiksiin miitidha. Kaarboonii hangam tokko keessatti argamu irratti hundaa'uudhaan. The prefix identifies the various substitute group in molecule. Prefixiin adda baasa. Substitute groupii moleculeicha keessatti argamee adda baasaa jechuudha. Miiteenii demoo buuteenii demoo waan jiru adda baasaa jechuudha prefixiin. Paarentiin ammoo paarentii jechuun kaarboonii hangam takkaatucha keessatti argama. Kaarboonii argama kana keessaa immoo loongastiin kam akka ta'e adda baaftee hisaabbachuudhaaf jechuudha. How many kaarboonicha keessatti argama jettee hisaabbachuudhaaf kaarban haayidroojinii 3 haayidroojinii 2 haayidroojinii 2 haayidroojinii 3 akka jiru beekuu qabdan. San boodarra asitti CH3 erganneemi kaarbanii 3 akkana jiru kana ni hisaabbatta. Kaarboonii kamtuutu loongastiidha. Loongastiin akkattillee loongastii wal qixa waan ta'eef ati immoo kana lamaan keessaa tokko fudhattee hisaabbattee bootaa ati irraa kaatee hisaabbattu jechuudha. Amma yoo asirraa kaanes asitti yoo amma asirraa kaanee hisaabnu yoonne biraanchiin as jirti jechuudha. Biraanchiin kanatti dhiyoo. Kanaaf asirraa akka kaanee hisaabnaa jechuudha. Yoommoo asirraa kaanee hisaabnenne biraanchiin tana asitti dhiyoodha akkatti hisaabnaa jechuudha. Kana jechuudha paarentiin. How many kaarboonii achi keessa jiru hisaabbachuudhaaf si gargaara. Lookaan jechuun ammoo give position functional group. Positionii functional groupii kana lookaantiin. Amma functional groupiin isarratti argama kaarboonii 2 irratti argama jechuudha. In the suffixin ammoo identify primary functional groupii primary isaa agarsiisa. Alkeenii immoo miitee iteenii amma ENE demoo ANE demoo ENE demoo YNE demoo waan josan gadisaa jechuudha. Eenyu saffiksiin xumura irratti hamattanu isaan adda baasaa jechuudha. The example below illustrates the basic component of IUPAC nomenclature dha jechuudha. Example as jalatti argamu kun kompoonentii bu'uura moggaasa IUPAC neemiti jechuudha. The ethyl group. Gruppii kana keessa ethyl jira jechuudha. Example 2 methyl butane 4 ethane 2 heptane are substitute called alkyl group. Alkyl group kun akkuma jalqabeennetti
CnH2n plus 1 jennee turre. Formulaan isaa kana structural formulaan isaa kana amma yeroo kana kondenser irratti akkuma ilaalletti asitti kaarbanii takka, kaarbanii lama, kaarbanii sadii, kaarbanii afur, kaarbanii shanii jira jechuudha. Yeroo hisaabbannu inni kun yeroonii fi hisaabbannu eenyutu akka hisaabbannu godha? Paarentiidha jechuudha. Paarentiin kun hisaabbachuudhaaf loongastii filanna. Eeganii fi loongastii filannee boodarra achis hisaabnaa akkaataa itti hisaabnu kana jechuudha. Yeroo kana 2 methane 2 kun maal agarsiisa? Lookaantii eessatti akka biraanchiin jiru. Miitiin kun ammoo prefixii isa jalqabaa. Prefixii isa jalqabaa jechuun inni biraanchii teessan eenyu waan jiru san. Lookaantiin prefixiin nu agarsiisa jechuudha. Paarentiin jiru kaarboonii meeqa as keessa jira? Takka, lama, sadii, afur. Kaarboonii meeqa? Afur jechuudha. Kaarboonii afur. Safiksiin ammoo isa iteen immoo miiteen iyyuu sanatti baasa. Amma takka, lama, sadii, kaarboonii torba. Kaarboonii torba hepteenii. Hepteenii kan akkamitti hisaabbanna ammoo? Takka, lama, sadii, afur, 5, 6, 7. Ishii loongastii hisaabbatuu qabna inni. Takka, lama, sadii, afur, 5, 6. Kun amma 6 hin ta'u. Torba akkatti hisaabbanne kana fudhannaa jechuudha. Amma afur walakka irra jira. Yeroo kana 4 qabannaa jechuudha. 4 irra maaltu jira? Miiteenii takkaa jira. 4 miiteen. Yoo jennu 4 kun lookaantii, miiteenii kun ammoo prefixii isa jalqaba irratti maxxanee jiru. Eenyurratti? 4 irratti bireechitee jiru kana jechuudha. Hepteeniin ammoo kaarboonii meeqa walii galaa as keessatti? Kompaawundiin kun kaarboonii 7 hepteenii. Iiteeniin kun ammoo iteenii ta'uu dabaasaa jechuudha. Yeroo kana 4 methyl hepteenii jenneeti dubbisnaa jechuudha. Isanii fi hepteenii isa kanallee isiniif haa ilaalu. Inni kunis akkuma kaanitti hepteenii torbaa. Hepteenii lammaffaa irratti biraanchiin takka jira jechuudha kun agarsiisu. Alkyl group in the symbol error. Alkyl group fi symbolii erriin kun maal akka ta'e as keessa wajji ilaalla. If we remove one hydrogen atom from alkene, yoon fi hydrogenii takka alkene irraa remove goone, we obtain that what is called alkyl group or alkyl radical. Alkene irraa yeroon fi hydrogenii takka remove goone maal jennee yaamna? Alkyl yookaan ammoo alkyl radical jennee yaamna jechuudha. Alkyl group have named that YL qaba jechuudha. YL qaba. When alkene unbranched, yeroon fi alkeniin unbranched ta'e in the hydrogen atom remove. Unbranched dabeen qabu hydrogenii yeroon fi irraa kaafne terminal hydrogenii irraa kaafnaa jechuudha. Terminal hydrogen jechuun hydrogenii macarrashaa irraa kaafnaa jechuudha. Macarrashaa irraa kaafnaa jechuudha. Name straight forward amma alkeniidha. Inni kun miiteeniidha jechuudha. Miiteenii kanarraa hydrogenii takka kaafne. Yeroo takka kaafne maal ta'a? Alkyl ta'e jechuudha. Hydrogenii kanarraa kaafna. Isa kanarraa illee hydrogenii takka kaafna. Ethyl ta'e jechuudha. Abbreviation isaadha mi it prop. Kana jechuun propane jechuun kaarboonii 3 qabu hydrogenii takka irraa baasna. Kana jechuun alkyl jechuun kaarboonii takka irraa hydrogenii takka irraa kaasuu walumaa galatti. While only one alkyl group can be derived from methane, ethane. Methane fi ethane irraa alkyl groupii takka argachuu ni dandeenya jechuudha. Ethyl group respectively 2 group can be derived from propane. 2 garee lamarraa methane irraa garee 2 groupii maal godhuu dandeenya? Derive irraa godhuu dandeenya jechuudha. Remove of hydrogen atom from one
remove of hydrogen atom from one the end carbon atom give group that called propyl group jedhama. Hydrogen takka xumura carbon irraa xumura carbon jirurraa yeroo hafne propyl group jedhama. Propyl jechuun carbon xumura jirturraa hydrogen takka baasu jechuudha. Removal of hydrogen atom from middle carbon atom give group that is called the isopropyl group jedhachu. Isopropyl group jechuun kaarboonii jiddurra jirturraa hydrogenii kaasu jechuudha. Akkamitti akka kaafnu waliin ilaallaa. Amma asirratti kan mul'atutti propane jechuun kaarboonii sadii qabaa takka lama sadii qabaa. Hydrogenii sadii qaba kan jalqabaa kan macarashaatti hydrogenii sadii qaba kan jidduu hydrogenii lama qaba. Yeroo kana hydrogenii kaarboonii macarashaa jirturraa takka kaafna. Yeroo kaafne CH2 ta'ee tafa. Yeroo kana propyl ta'ee jira jechuudha. Hydrogenii midilii hajirurraa gisee kaafne. Midilii inni lachuu propanedha. Midilii jechuun walakkarra hajirurraa yeroo inni fi hydrogenii takka baafne isopropyl jedhama jechuudha. There are 4 carbon alkyl group. Iddoon fi hydrogenii irraa baatu irratti hundaa'uudhaan carbon alkyl bakka afur qoonnaa jechuudha. Alkyl jechuun boota alkyl jechuun ka hydrogenii boocuu hydrogenii boota irraa baatu irratti hundaa'uudhaan carbon bakka afur amma buteenii fakkeenyaaf yoo fudhanne buteeniin carbon afur qaba. Yeroo kana hydrogenii boota irraa baatu irratti hundaa'uudhaan bakka afuritti qoonnaa jechuudha. Isa kana jechuun amma carbon butyl jechuun carboniin isaniif butyliin normaalii ta'ee straight deemee isa macarasharraa hydrogeniin bo'u jechuudha. Akkuma waliin ilaalletti. Sambuuda isobutyl jechuun kaarboonii tokko irratti miiteeniin maxxanee argamu jechuudha. Kaarboonii tokko irratti miiteeniin maxxanee argamu jechuudha. Gareen inni itti hidhatu sun ammoo maal jedhama? Gareen inni itti hidhatu sun primary alkeeniidha jechuudha. Sek butyl jechuun kaarboonii isa lammaffaarra jirutti maal ta'u kaarboonii isa lammaffaarra jirurraa hydrogeniin ba'uudha jechuudha. Miiteeniin irratti qabachuu. Teetiriin akkasumatti kaarboonii sadaffaarra jirutti. There is 1,5 carbon group with an IUPAC approved common name that should also now 5 carbon group khanii fi IUPACin proof godhe common name isaadha beekuu qabda jechuudha. The 2,2-dimethyl propyl group called neopentyl jennaan pentyl group jennaan jechuudha. Insa carbon miiteeniin propyl irratti miiteeniin lama daayifatee yeroo fi irratti qabatee isa walakkaa jiru irratti isa kan akkuma agartanitti isa seenterii jiru irratti miiteenii lamaatu qabatee jira. Takka lama sadii jennee yoo isaamne isa lammaffaa jiru kanarra miiteenii lamaatu jira jechuudha. Miiteenii jira. Inni immoo jidduu irratti argama jechuudha. Inni yoo fayyannuun hydrogeniin oksijinii kaarboonii seenterii irratti argama jechuudha. Other common name for 5 carbon alkyl group include isotriate pentyl group jechuudha. Common name carbon 5 alkylidha. Carbon 5 jechuun pentane jechuudha. Pentyl yeroo jennu immoo hydrogenii lamee qaba. Yeroo nufi pentane ta'u pentaniin kaarboonii 5 qaba. Hydrogenii immoo mee qaba? 12 qaba jechuudha. Yeroo kana takka irraa baasaa hydrogenii 10 takka ta'a. Inni kun ammoo maal godhuudha? Isopentaniin miiteeniin irratti adda ta'uudha jechuudha. Miiteeniin irratti adda ta'u. Teetiraan ammoo sadaffarraa tireeshar irratti yeroo fi miiteeniin adda ta'u jechuudha. Akkuma asitti mul'atutti the common name is isopropane, isobutane, sek butyl, triate butyl,
isopentane, neopentane, in the thread pentyl are approved by IUPAC for unsubstitute group and they are still very frequently used. Isaan kun hundinuu kaniif approved ta'an IUPAC idhaan unsubstitute groupiin itti adtu kan hin jirre. Isaan hangammatti irra deddeebiidhaa akka itti fayyadamaa jiru jechuudha. You should learn this group so well you can recognize them anyway they are written. Karaa kamiin yoo barreeffame hubachuu dandeessaa jechuudha. The symbol is used as general symbol to represent any alkyl group. Irree kana jechuun bootaanii fi haayidroojiniin irraa baasusan kamiyyuu bakka bu'aachuu mallattoo bakka buuti. Irreen kun used ni fayyadamna general symbol akka mallattoo waliigalaa ka bakka bu'u boota alkyl group. Alkyl group maal jennee haayidroojiniin kan irraa baasusan jechuudha. For example, R might be a methyl group. Maaltu danda'a? Methyl group ta'uu danda'a, ethyl group ta'uu danda'a, propyl group ta'uu danda'a, isopropyl group ta'uu danda'a jechuudha. In general formula alkyne RH dha jechuudha. General formula isaa. Similarly RCOH acetic acid which is general formula carboxylic acid. Kan general formula kanifi carboxylic acid. Can be any alkyl group, methyl, ethyl, isopropyl ta'uu danda'a jechuudha. Kanatti aansuun maal laallaa akkaataa seera ishee. Branched chain alkenes are named according to the following rule. Rule asii gadi kana hundoo hordofuudhaan biraanchii hatee alkaayinii maqaa isaa moggaasuu dandeenya jechuudha. Branched chain biraanchii kan qabu alkaayinii biraanchii qabu seerota asii gadi kana hordofuudhaan maqaa isaanii moggaasuu dandeenya jechuudha. Seerri jalqabaa ruuliin jalqabaa located the longest continuous chain of carbon atom. Isaniif kaarbanii dheeraa qabu maal goona isaa filannaa jechuudha. This chain determine parent name of alkyne. Kaarboniin chainiin wal qabataa deemu dheeraan kun maal ibsaa? Alkyne parent alkyne ibsaa jechuudha. Parent name for the following compound, for example hexane, because longest continuous chain contains 6 carbon atoms waan qabu. Fakkeenyaaf hexane filate jechuudha. Sababni isaatillee kaarbanii walitti fufaa deemaa maal qabu? Dheeraa qabu. Inni isaa kaarbanii 6 qabu. Hexane walumaa gala kaarbanii 6 qaba. Asirratti kan mul'atutti kaarbanii yeroon fi longest filachuu qabna jechuudha. Kamitti? Takka 2 3 4 5 6. Isa 6 kana hisaabneeti filannaa jechuudha. Okay, takka 2 3 4 5 6 akkatti illee filachuu ni dandeenya. Amma immoo isa longest normaalii ta'e kana filannaa jechuudha. The longest chain may not always be obvious from way the formula written. Formula barreeffame kamirrattu longest chain ifa ta'uu dhabuu danda'a. Notice for example that parent name kana akkamitti fudhannu. The following alkane designated as heptane because the longest chain continues 7 carbon. Heptane 7 carbon walitti fufaa dheeraa qaba jechuudha. Amma yeroo nuti filannu chain dheeraa qabu filannaa ni hisaabnaa jechuudha. Takka 2 3 4 5 6 7 kaniif 7 dheeraa qabu waan akka filannaa jechuudha. Maaliif takka 2 3 4 5 jennee hanga kanarratti hin gabaabannu jechuudha. Isa dheeraa filannaa jechuudha. Kanaaf akkana deemaa jechuudha kan filannu. Walumaa galatti gabaabsineetuma seerri tokkoffaa kaarbanii dheeraa akka qabu filachuudha jechuudha. Inni lammaffaa yoo maal jedha? Rule number 2 number the longest chain begin with the end of chain near to substituent. Isa dheeraa filanne san
lakkoomsi isaadhaa khajal qabuun kan lakkaa'uu khajal qabnuun biraanchiin isaadhaa khatti maxxanee kadhumatti aanee sanirraayi lakkoomsa hisaabuu eegallaa jechuudha. Apply rule kan apply godhuudhaaf fakkeenya kana ilaallu. We number the two alkynes that are illustrated previously in the following. Amma maal jee seerri jalqabaa isa dheeraa filadhu jee. Takka 2 3 4 5 6 isa dheeraan kana jechuudha. Asirrallee yeroo dhufnu takka 2 3 4 5 6 7 isa dheeraan akkana deema malee takka 2 3 4 5 6 jennee hin gabaabadhu hanga isa dheeraa kana filannaa jechuudha. Samboodoo hisaabni isaa eessarraa eegala. Amma seerri lammaffaa eessarraa hisaabuu jammara. Bakki irraa hisaabuu jammarru bootaa ittiin miiteeniin qaxxalamee jiru jechuudha. Yookaan ammoo elementii kompaawundii kamiyyuu haa ta'u kanii fi itti substitute ta'ee jiru sanirraa eegallaa jechuudha. Amma isa substitute jira. Lammaffaarratti substitute ta'ee jira jechuudha asirratti. Yeroo kana isarraa kana asirraa kaanee itti hisaabnaa jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun osoo nii fi as jiraatiin isarraa hisaabuu eegalla. Akkamitti hisaabuu eegallaa? Inni kun as jiraachuu amma as hin jiru. Yeroo kana takka 2 3 4 irratti argama. Takka 2 3 3 irratti argama. Yeroo kana isarraa eegallaa asirraa takka 2 3 jennee hisaabuu eegallaa jechuudha. Bootaa itti substituutiin itti dhiyaaturraa eegallaa jechuudha walumaa galatti. Asirratti takka 2 3 4 5 6 7 takka 2 3 4 sorry takka 2 3 4 5 6 7 eegenne substituutiin kun eessa dhiyaata? Eessa dhiyaata? Isa kana dhiyaata jechuudha. Isa kanatti hin dhiyaatu waan ta'eef asirraa achi hisaabuu eegallaa jechuudha. Seerri lammaffaa eessarraa akka hisaabnu nutti himaa jechuudha walumaa galatti. Inni sadaffaa use number obtained by application of rule 2 to designated location of substitute group. Seerri sadaffaa seera lammaffaa sana apply godhuudhaan design goonachuu locationii substitute group ta'an. The parent name is placed last. Parent name iddoo dhumaati. The substitute grouping proceed kan fudhannu by number designed located chain is placed first. Number are separate from word by hyphen. Seerri sadaffaa lakkoomsaa fi wordii hypheniidhaan adda baasuudha jechuudha. Our example 2 eegenne booda hyphenii galchinee meeting jennee wordii itti aansinaa jechuudha. 3 jennee hyphenii galchinee meeting jennee itti aansinaa jechuudha respectively. Amma eeginii fi seera sambeenye maal goona substituutiin meeteenidha. Substituutiin meeteenidha. Meeteeniin kun ammoo lammaffaratti argama. Heepteen ammoo longest chainidha jechuudha kaarbanii 6. Asirrallee yoo dhufne sadaffarraa kan jiru meeteenidha. Hyphenidhaan adda baasnaa jechuudha. Seerri sadaffaan lakkoomsaa fi wordii hypheniin adda baasu. Ruling afuraffaan when 2 or more substitutes are present given each substitute a number corresponding its location or longest chain. Longest chain irra substitute lamaa fi sanii ol yeroo ni fi argame akkamitti akka hisaabbannutti. For example design the following. Amma lamaatu asirra jiraachuu walumaa galatti eenyu lamaa jira? Substitute lamaa jira. Substitute lamaan isa kanaa fi isa kanaa yeroo kana akkamitti hisaabna? Ammallee isa dheeraa ta'e hisaabbannaa jechuudha. Inni dheeraa ta'e asirraa yoo galle takka 2 3 4 5 6 takka 2 3 4 5 6 amma isaa kana lachuu filachuu ni dandeenya. Takka 2 3 4 5 6 takka 2 3 4 5 6 isa kana lachuu filachuu ni dandeenya. Yeroo kana straight yoo filannee irra gaariidha jechuudha. Garuu isa kan lachuutti yoo filannee deebisaan tokko dhufaa. Okay, yeroo kana isarraa kaanee hisaabuu eegalla.
bakki nuti irraa kaanee hisaabuu eegallu akkuma asirra mul'atu kanatti asirraa kaanee hisaabuu eegallaa jechuudha. Maaliif isa dhumaa kanatti dhiyaatu eenyu isa kanaa jechuudha. Amma isa kana filachuudhaaf asirraa yeroo kaanu takka lama sadii sadirraa fagaata. Kun immoo takka lama lammaffumarra jira jechuudha. Yeroo kana isarraa kana isatti dhihoo kanarraa kana jechuudha. Takka lama sadii. Yeroo kana asirra ka jiru miiteen asirra ka jiru iteen jechuudha. Kaarbanii lamaa jira waan ta'eef. Ishee yeroo kana 4 ethane 2 methane 4 ethane jechuun afuraffaarra ethane lamaan ethaniitu jira jechuun kaarbanii lama ethane dhamee ethaniitu jira jechuun afuraffaarra san boodarra 2 methane lammaffaarratti substitute taatee jirti. Inni longestiin kun immoo maal jennaan hexane jechuudha. Ishee ammallee saalufnu takka lama sadii afur shan jaha torba jechuudha. Amma yeroo akka deemnu takka lama sadii afur shan jaha meeqa akka jaha akka torba isa torbaa kana filannaa jechuudha. Dheeraa filannaa waan ta'eef hayaasiin illee jaala kun takka lama sadii afur shan jaha torba takka lama sadii afur shan jaha yeroo kana dirqama kanuma filannaa jechuudha. Eeganii fi filannee eeganii fi isa kana filannee eessarraa kaanee hisaaba itti godhan amma filannee jira. Hisaaboo eessarraa eegalla? Hisaaba bakki irraa eegallu bootaa xarafa ta'ee attaachiin sabstituutiin itti dhiyaaturraa eegallaa jechuudha. Eessarraa eegalla? Asirraa eegalla. Takka lama sadii jennee irra daradaree jira jechuudha. Daradaramaa jira jechuudha. Yeroo kana maal goona? Lammaffaarra sadaffaarra ethane jira. Ethane kaarbanii lama ka qabu 4 ethane san booda methane asinii fi asin jira 2 methane lama 2 irratti attach ta'ee jira jechuudha. Dimethyl jechuun amma methane lama jechuudha. Uni di tri kana ni beeytanii kaarbanii lama methane lama number 2 irratti attach ta'ee substitute ta'ee argamee jira jeeti adda baasaa jechuudha. Longestiin kun ammoo hepteenii abbaa kaarbanii torbaati. Maaliif amma asittii fi asitti noot isaan kana fudhannu jira. Maaliif hin fudhanne? Amma yoonii fi asirraa achi hisaabne yoo asirraa achi hisaabbanne maal ta'a? Seera isaadhaa nuun guutuu jechuudha. Kaarbanii bakka irraa fagoo jirurraa hisaabuu eegallee jajjaamaa jechuudha. Yeroo asirraa achi hisaabnus akkasuma kaarbanii irraa fagaannee hisaabnee waan ta'uuf seera hin guutuu jechuudha. To check godhuudhaaf which direction number is correct in this case. Keesii kana keessatti direction kamtutu kan nuti hisaabbannee tu sirriidhaa jennee check godhuudhaaf add locant jechuun how many carbon is carbonii hangam takkaatu argamaa waan jiru. To assign to carbon atom to which substitute attach. Locate jechuun nambarii kaarbanii atomii substitute ta'ee argamu san attach ta'ee argamu san jechuudha kan inni argamu. The summation of location isaa walitti daballaa. Lammaffaarra haa jiruu fi sadaffaarra haa jiru walitti yeroo daannu 6 ta'a. Kan lammaffaa immoo sadaffaarra haa jiruu fi shanaffaarra haa jiru 8 ta'a. Yeroo kana isa xiqqaa kana fudhannaa jechuudha. Isa lakkoofsa xiqqaa kana. The numbering should be done. Lakkoofsi isaadhaa kan ifi ta'uu qabu bitaa gara mirgatti ta'uu qaba jechuudha yeroo kana. In this case keesii kana keessatti. This the first option is correct. Option tokkoffaa sirriidha. The substitute group should be listed alphabetically. Maal ta'uu qaba? Order ta'uu qaba jechuudha. Ethane before methane. Ethane methane dura. Amma ABCD keessa E fi M kamtu dura jira? E dura jira. Yeroo kana alphabetii isallee akkas ta'inee
amma asirratti 2 methane hyphen 4 ethane heptane hin jennu jechuudha. Maaliif alfaabeetii isaatu dogongoraachuun isa kana incorrect. Alfaabeetiin isaa dogongoraachu isa sanarratti. Akkasitti alfaabeetii isallee sirreessuu qabna jechuudha. In deciding alphabetical order, disregard multiply prefix. Prefixii kana unifii alfaabeetii kana prefixii kana dursuu qabna jechuudha. 2 methane, 2 ethane, trimethyl, triethyl, tripropane, tetra, lama, sadi, afur jechuudha. Ethyl come first, compare methyl hojii yeroo ishee wal qabsiisnu 2 ignore illustrate 4 ethane 2 dimethane diin dhufee jira jechuudha. Akkanatti prefixii kana itti boona. In addition, disregard structure definition prefixes that are written itself ethical itself in ethical and separate from name by hyphen number infinity mind of the binding hyphen here on series of the fading thus treat butyl proceed ethyl tet ignore treat butylin proceed kato ethylin treaty isada ignore godhachu but ethyl proceed isobutyl jechuun kaarbanii irratti miiteeniin adda jechuudha. Inni kun ammoo noot ignore hin godhu jechuudha. Seerri shanaffaa yoo maal jedha? Rule number 5 when two substitutes are present on the same carbon atom use number twice. Yeroon fi kaarbanii tokko irratti kaarbonii wal fakkaata irratti substituutiin lama attaayitee jiru akkamitti akka nuti ittiin order goonu maaltana. Amma jalqaba longest filannaa takka 2 3 4 5 takka 2 3 4 5 6 kan filannaa isa kana filannaa jechuudha. 6 kana filannaa san booda eessarraa isaa bu'ee galla. Asirraa immoo asirraa yeroo kana kanii fi itti dhiyaatu irraa eegallaa jechuudha. Rule number 2 takka 2 3 takka 2 3 4 kan itti dhiyaata isa kanaaf itti dhiyaata isarraa eegallaa asirraa isaa bochuu eegalla takka 2 3 4 5 6 yeroo kana maali inni alfaabeetikaalii isaa eeguu qabna. Yeroo kana asirra miiteenii jira asirra iiteenii jira jechuudha. Kaarbanii 2 kaarbanii takka waan ta'eef yeroo kana sadaffaarra iiteenii jira sadaffaa iiteen hyphen dabaranii ethyl san booda hyphen gootee miiteeniitu itti aanaa jechuudha. Siriirratti argamu malee miiteen san booda longest chainiin kun hepteen jennee waanumaan ammaan tan isinitti himuu jiru kana qofa sirriitti qabadhaa jechuudha. Rule number 6 when 2 or more substitutes are identical indicate this by use prefix. Yeroon fi substitutiin wal fakkaataan adda ta'ee jiru maal fayyadamnaa prefixii kana fayyadamnaa jechuudha. Yoon fi lama ta'ee daayennaan yoon fi sadii ta'ee amma miiteenii lama yoon fi wal fakkaataan substitute yoo ta'ee jiraate daay miiteen tiraay miiteen teetraa miiteen so on for jennee itti fufnaa jechuudha. Then make certain that each substitute has number. Nambarii illee itti goonaa jechuudha. Kan akkamitti goona? Takka 2 3 4 takka 2 3 4 sorry takka 2 3 4 afuriini yeroo kana eessarraa kaafnee hisaabna asirraa kaasnee hisaabuu ni dandeenya asirraa kaafnee illee hisaabuu ni dandeenya wal qixa waan ta'eef jedhe jechuun asirraa kaanee hisaabnu takka 2 3 4 yeroo kana inni dheeraan kun maali buuteen amma jalqabarraa kaanu miiteeniin bakka meeqa jira? Miiteeniin bakka 2 jira. Bakki 2 jiru lammaffarraa fi sadaffarra jira. Yeroo kana lammaffarraa fi sadaffarra ka jiru daay 2 jechuudha.
miiteenii lamaa jira. Yeroo kana inni dheeraan kun yoo maal jennaani buuteenii jennaan jechuudha. Akkanatti istiraakcharii kanaas barreessuu danda'u qabna. Inni itti aanu takka 2 3 4 5 jechuudha. Yeroo kana isarraa kaanee ijaabnaa bakka inni itti dhiyaatu irraa asirraa kaanee ijaabuu dandeenya, asirraa kaanee ijaabuu dandeenya. Yeroo kana asirraa kaanee yoo ijaabnes takka 2 3 4 5 yeroo kana takka 2 3 4 5 yeroo kana lammaffaarra miiteenii jira, sadaffaarra miiteenii jira, afuraffaarra miiteenii jira. Yeroo kana maal jennaani tiraay miiteen peenteen kaarboonii 5 ta'uudha jechuudha. Isa kana yoo kamitti goona? Isa kanallee takka 2 3 4 5 yeroo kana maal goona? Asirraa kaanee ijaabnaa. Iiteenii meeqa jira? Miiteenii 4tu jira. Miiteeniin 4 2dhaa fi 4 irra jira. 2dharra miiteenii 2 jira. 2 jennaan. 2 miiteen. 2dharra 2 miiteenii jira jechuudha. Ammallee inni qonnaa afuraffaarra 2 miiteenii jira ammaas. Afuraffaarra 2 miiteenii jira. Isaan lamaan kanaa jira. Lammaffaarra 2 miiteenii jira. Afuraffaarra 4 miiteenii jira. Afuraffaarras 4 miiteenii jira jechuudha. Afuraffaarra afuraffaa kan ta'e miiteenii, afuraffaa kan ta'e miiteenii jechuudha. San booda irra teetiraa 4 miiteen peenteen jennaan jechuudha. The applications of this 6 rule seerri 6 kun allow us to name most alkanes that we shall counter. Nuti keessaabnuuf akkanii fi seerri 6 kun baay'ee akka nu fayyadaa jechuudha. Alkanii keessatti 2 rule seerri 2 haa ta'u malee maybe required occasionally dabree jechuudha seerri 2. Rule number 7 when two chain of equal length is complete for selection as parent chain choose the chain with great number of substitute. Yeroonii fi inni lama kan wal qixaa dhufe inni lama kan wal qixaanii fi yeroo dhufe amma takka 2 3 4 5 6 7 takka 2 3 4 5 6 7 amma 7 dhufee jira jechuudha. Yeroo kana akkamitti hisaabna waan jiru. Kan yoo akkaataa nuti itti hisaabnu bootaatti sabstituutii kan qaburraa kana jechuudha. Amma kun sabstituutii qabaa, kun sabstituutiin qabu. Kan hisaabnaree isa kan hisaabnaa jechuudha. Yeroo kana miiteenii takka 2 3 jira, miiteenii lammaffaarra, miiteenii sadaffaarra, miiteenii shanaffaarra jennee tarreessinee meeqaa jira? Tiraay jechuudha. Tiraay miiteen 4 propanol hepteen 4 propanol jechuun takka 2 3 propel jechuun kaarboonii 3 takka 2 3 jechuudha. Kaarboonii 3 afuraffaarraan propelii jira jechuudha. Propeliin 4tu jira. San booda leengiziin 7 kun maali? Hepteenidha jechuudha. Propeliin ammoo isanii fi asiin afuraffaarratti qaxxalame kanaa jechuudha. Seerri 8ffaayyoo when branch first occur at equal distance from either end the length chain choose the name give lower number at first point difference. Yeroonii fi biraanchii argame distaansii walqixa irratti either dhumni isaaniidha walqixa kan ta'e. Yeroonii fi biraanchiin argame distaansii walqixa irra kan jiru yeroonii fi argame kan filannu kanii fi lower number irraa kana jechuudha. Lower numberiin kamii isa kana jechuudha. Lower number irraa kana yeroo kana asirratti hisaabnaa. Miiteenii meeqa jira? Lammaffaa, sadaffaa, shanaffaarra kan jiru 3 jira tiraay miiteen jennaan jechuudha. Seerri 9ffaayyoo. The rule number 9 when a complex substituent as it is where itself compound. Maqaan isaadhaa kanii fi substitute ta'ee jiru
complexii wal xaxaa kan ta'e matuma isaatiif compoundii wal xaxaa ta'edha jechuudha. In some particular complex case, fifth step is necessary. As fifth step shanaffaan barbaachisaadha. It is occasionally happen. Inni kun immoo dabree taamalee yeroo baay'ee miti jechuudha. Wal xaxaan kun. Substituting main chain sub-branch. Branchiin inni ofirratti qabatu baay'een dabree dhufaa jechuudha. In the following case, for instance, the substitute 6 carbon is 3 carbon chain. 3 carbon chain qaba. Inni immoo kaarboonii 6 methane sub-branch to name compound fully complex substitute first. Ammaan taane isa kana jechuudha. Inni kun dheeraa filataa takka 2 3 4 5 6 7 8 9. Amma inni kun 9. Eeshi. Takka ammaan gas jaayannee bire 6 6 7 8 9 10. Inni dheeraan kami haa kudhanii kana select godhannaa jechuudha. Akkasi select godhanna. Isa kana raamfinii yeroo kana iddoo biraanchiin itti dhiyaatu irraa kaanee hisaaba eegalla. Biraanchiin amma isa dhiyaata as dhiyaata malee asitti biraanchiin irraa fagaatee as jira jechuudha. Yeroo kana 2 irratti miiteen ergama 3 irratti miiteen ergama 3 daay miiteen jennaan. San booda 6 irratti immoo maaltu argama? Takka 2 3 kanii fi kaarbonii 3 qabu eenyu propanoolidha. Propeel jettaan. Propeenii kanarratti immoo miiteenii takkaatu jira. Maal jennaani 6 gootee hammattuu bantee 2 miitaanool 2 miiteeniin propanool irratti argamti. San booda hammattuu teenii cuftaa kaarbonii kan kee waliigalaa eenyu diikeenidha jechuudha. Kaarbonii 10 qabu diikeenidha jechuudha. Kunoo inni isa kana akkamitti akka naqee kaarbonii 3 haa qabu propanoolii miiteenii takka gubbara jirti isarra jirti lamaffarra jirti 2 miiteen propanool jettaan eeganii fi isaan kana lamaan tarreessitee jechuudha. San booda irratti propanoolii gootee diikeenii goota jechuudha. Note that for alkyl group number begin carbon direct connected to parent chain continue to longest direction. Alkyl group irratti numbering kan jalqabu direct connect yeroo ni falqabate parent chain dha jechuudha. Continue longest direction isa hatti fakkeenyaaf. Amma parent chain jechuun boota alkyl group jechuun boota hydrogen irraa baatu. Inni kun direct lakkoomsa hizaabu argamu hizaabu jalqabu parent irraa parent jechuun boota ittiin hydrogen baatu jechuudha. Parent chain jechuun amma yeroo kana isa kana fudhannu. Hydrogen takka asirraa baati. Yeroo kana asumarraa ta'a kennee hizaabu eegallaa jechuudha. Kun amma qal'aanidha. Asumarraa ta'a akka 2 3 4 jennee hizaabu eegallaa. Amma asittillee asitti immoo asirratti kaarbooniin takka hidhame. Miiteenii jechuudha asumarraa ta'a akka 2 inni kaarbooniin takka asirraa baate ta'a akka 2 inniituma maal godhuu dandeenya? Hydrogenii takka bee ta'a akka 2 inni hizaabu dandeenya. Asittillee irraa baate ta'a akka 2 3 jennee asumarraa achi hizaabna karaa dheeratti jechuudha. Hizaabni immoo karaa dheeratti. Asittillee irraa baate ta'a akka 2 yeroo kana isa kana akkatti godhee keessaa tokko isiniif haa himu san booda isin ni gootanii jechuudha. Kamirratti haa hojjennu isa buutaayilee kanaa goonu asirratti hydrogeniin irraa baatee asumarraa hizaabu eegalla ta'a akka 2 3 hin jennu maaliif dheeraa filannaa ta'a akka 2 3 4 yeroo kana lammaffarra haa jiru miiteenii jira 2 miiteen ta'a akka 2 3 4 buutaayiliidha jechuudha. Kaarboonii takka waan irraa baatee buutaayil jennaan. Example, write IUPAC name for this. Isa kanaaf IUPAC name hojjedhaa yaa. Okay, maa hojjennu yeroo ni filannu longest filanna. Longest filachuudhaaf asirraa kaanaa hisaabnu. Takka 2 3 4 5 6. Hayyee kananii dhiisnaa asirraa kaanu. Takka 2 3 4 5. Takka 2 3 4. Takka 2 3 4 kullachuutu ammaan tana kun akkatti 4 4 kun akkatti 5 takka 2 3 4 5 6 kun akkatti 6
kun akkatti takka lama sadii afur shan kun akka shan kun akka ja'a ishee amma akkatti akkamitti dheeraa ta'a orma gabaabaa itti dheeraa ta'u akkana dheeraa ta'a yookaan akkanatti amma takka lama sadii afur shan ja'a torbaami amma dheeraa kana filannee jira haya eessarraa kaanii hisaabuu eegalla takka lama sadii afur shan ja'a torba inni eegalla no maaliif wanni ta'eef kanaatutti as dhiyoo jira malee kun amma takka lama sadii afur farra jira kun ammoo takka lama sadii itti dhiyoo jiraachuus lafarra jira asirraa achi hisaabuu eegallaa jechuudha. Takka lama sadii afur shan jaha torba yeroo kana takka lama sadii jettaan qodduu goota afur jettaan miiteenii lama jiraachuu daay miiteen sanboodarra daay miiteen takka torba qabu eenyu torba qabu hefteenidha jechuudha. Ayyee strategy in the solution adeemsaa fi solution we find the longest chain khaniifitti longest chain barbaannu show in bluedhaan agarsiifamee jira to the 7 carbon torba qabu therefore parent name is heptane parent name heptaneidha. There are two methyl substitute lama jira methane lamaan khaniifi asitti argamu fi khaniifi afuraffaratti argamu sanii group lower number irraa we number that chain so as to given first methyl group lower number irraa lower number amma takka lama sadii sadaffarraa kan jiru kanarraa algoodhuga eegallaa first second jennee hisaabuu eegallaa the correct name therefore 3,4 dimethane heptaneidha jechuudha. Number chain from other end yoo given 4 5 6 inni kun incorrect dha jechuudha. Incorrect imma takka lama sadii afurii fi sadii methane onne incorrect dha. Amma takka lama sadii afur shan afuraffaa fi shanaffaa dimethane onne incorrect maaliifi high number irraa kana malee low number irraa hin kaane jechuudha. How to classify hydrogen atom akkamitti classify goona? We have just seen how to classify carbon in alkane primary secondary tertiary in the quaternary akkamitti ka carbonii classify goonu laallee turre jechuudha. Akkamitti classify goonu hydrogen atom of alkane are classified based on carbon atom to which they attach kaarbonatamii isaanitti attach ta'an irratti hundaa'uudhaan alkeenii kaarbonatamii maal godhuu dandeenya classify godhuu dandeenya. A hydrogen atom attached to primary carbon atom is primary degree dha jechuudha. Hydrogeniin primary attach taate maal jennaani primary degree hydrogen atomidha jechuudha. So false jedhamutti dhufaachuu the following compound 2 methane butane has primary secondary tertiary hydrogen jechuudha. Hydrogen amma takka lama sadii afur inni maali buteenidha. Carbon atomiin hydrogen atomiin digriin takkaffaan eenyu isaan kana jechuudha. Hydrogeniin sadaffaayyuu isa kana jechuudha. Takka lama sadii lammaffalleen isa lammaffarra jiru akkanatti tartiibaan kaayuudha jechuudha. Note 2,2-dimethane propane compound that often called neopentane has only primary hydrogen primary takka qofa qabaachuu maaliifi amma propanoliin takka lama sadii qaba. Ethaniin lammaffarratti methaniin lammaffarratti hidhamee jira center irratti argama neoodha jechuudha inni kun. Hydrogen primary immoo takka qofa qaba jechuudha. Exercise. Exercise 6.3 which structure does not represent 2-methane pentane haa bakka buune kan jechuudha. Amma pentane isa meeqaati? Pentane isa shaniiti takka lama sadii afur shan 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 isaan hundinuu shan
Samboodarra hisaaba isaati jechuudha. Kana asirraa hisaabnaa lammaffaa jira sirriidha. Kana asirraa hisaabnaa lammaffaa jira sirrii. Kanallee asirraa hisaabnaa lammaffaa jira sirrii. Kanammoo asirraa hisaabuu dandeenya. Asirraa hisaabuu dandeenya. Sadaffaa jira sirrii miti isa kana ta'a jechuudha deebisaan. Gaaffii sadaffaan maal jedha? Gaaffii lammaffaan write structure in the give a pack name for alkyne with formula kana qabu. That has only primary isa kanaa fi secondary isa kana bakka lamatti argamu jechuudha. Kana jechuun structure isaadha. CH3 CH2 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 takka lama sadii afur CH2 bootaa waan fuudheef CH takka lama sadii afur shan jaha CH3 isaan kana jechuudha. Structurally pack name ammoo hexaneidha jechuudha. Hexaneidha jechuudha. Itti aanu 6.2.4 isomerism in alkanes. Isomerism jechuudha. At the end of this section, student will be able to define isomerism. Isomerism maal akka ta'e ibsu, define structural isomerism, structure isaa ibsu, draw possibility structural isomerism isaan kana maal godhu ibsuudha jechuudha. Habuuteenii, harkeenteeni, hexane isaa gara structure isaanii isomerism isaanii ibsuu danda'uudha jechuudha. Xumura asirratti. Unlike first three members of alkane homologous series, unlike waliin fakkaatu eenyu memberii sadeen homologous series itti wajjin waliin fakkaatu jechuun miiteenii, iiteenii fi propeeneen kun isaan sadeen kun first memberii unlike jechuun waliin fakkaatan jechuudha. Amma isaan kun akkamii miiteenii kaarboonii takka qaba, kaarboonii takka ittiin akkattiisi, iiteenii kaarboonii lama, kaarboonii sadii qaba. Isaan kana kaarboonii isaaniitii wajjin boondiidhaan kaa'uudha jechuudha. In molecule having 4 in the above carbon atom, carbon can be arranged in 2 or more way. Karaa tokkoo fi sanii oliin kaarboonii arrange godhuudha jechuudha. In molecule having formula kana kan qabu yuu namni beekteen buuteenidha. Buuteeniin kun istiraakcharii garaagaraatiin arrange ta'uu danda'a jechuudha. Inni kun liinariidha. Inni kun ammoo liinarii ta'ee biraanchii qaba jechuudha. Iso buteen jama buteen kaan ammoo liinariidha jechuudha. The two structural are drawing using possibility connect for carbon atom two different way. Karaa garagaraa lamaan kaarboonii afur qabu draw godhuu ni dandeenya jechuudha. In the first case, all 4 carbon atom in butane are connected in inni jalqaba butane inni jalqaba liinariidha connected inni lammaffaa sakandeen ammoo 4 carbon atomii afur qaba connected katee immoo biraanchiin maalaniidha jechuudha. Inni maal kanna isobutane jechuudha. Butane isobutane have the same molecular formula wal fakkaataa qaba isobutane fi butane illee garuu immoo different structure in the property amalaa fi caasaa garagaraa qaban. Similarly 5 carbon atomii kan qabu pentane. Inni kun arrange kan ta'u karaa sadiin compound like 2CH4 molecule in the 5 carbon molecule which have the same molecular formula wal fakkaataa qaban garuu structure garagaraa kan qaban maal jennaani structural isomerism jennaan jechuudha. Molecular formula wal fakkaataa garuu structure isaanii kan garagaraa jechuudha. Amma buteeniin kun kaarbooniin isaanii wal qixa. Takka lama sadii afur kaarboonii wal qixa. Molecular formula isaanii isaan lachuu C410 hydrogen isaan molecular formula isaanii wal fakkaataa garuu structure isaanii garagaraa jechuudha. Isomerism structural isomerism jedhama jechuudha. From Greek word isos in the meros meaning isaanii made the same party wal fakkaataa jechuudha. A formula determine the numbers of isomerism alkanes contain 4 7 carbon
formulaan adda baasu number isomerism alkeenii dha adda baasu contain kaarboonii 4 hanga 7 qaba. Formulaan isaa immoo 2 the power of n minus 4 plus 1 dha. Formulaan kun formulaa isomerismiti. 2 the power of n minus 4 plus 1. Definition: isomer are compounds that have the same number of carbon kind of atom but different way can arranged. Isomer jechuun compoundii lakkoofsaan walqixa ta'e kind of atomii walqixa ta'e qabu garuu immoo caasaa karaa garaagaraatiin arrange haa ta'u. Definition: structural isomer are different or two different compounds that have the same molecular formula but different connective structure. On akkuma dubbanne ta'e structural isomerism jechuun lama yookaan ammoo kan garaagaraa compoundii lama yookaan kan garaagaraa molecular formula wal fakkaataa caasaan isaanii immoo kan garaagaraa kan ta'e. 6.3 shows number of possible alkane isomerism increase dramatically as number carbon atoms increase. Yoonifi lakkoomsi alkeenii isomerii dabalaa deeme dramatical number of carbon illee ni dabalaa jechuudha. Note: structural isomerism have different physical property. Structural isomerism physical property garagaraa qaba. They are always found have different melting point density indexes of refraction and force. Isaan kun yeroo hunda argaman different melting point garagaraa qaban, boiling point garagaraa qaban, density index refraction illee kan garagaraa qaban jechuudha. Exercise 6.4 question number 1 determine whether pair of structure compared to the murtesi in each the following box are isomerism or simple different structural representation of the same compound. Isomerism box to simple different structure bakka buusaadha the same compound kana dabafna and impact names are different impact names and garagara the structure also different structure and different structure. Amesa irratti argamu kun buuteenidha. Structural formula isaadha CH4 hydrogen 10 dha jechuudha. Inni kun immoo 2 methane propane dha jechuudha. Kaarboonii 3 qabu takka lama sadii lammaffaa methane jira 2 methane propane dha jechuudha. Inni kun immoo lamaan isaaniitu maali miti isomerism miti jechuudha. Isomerism isaan kun immoo isomeridha jechuudha. Inni kun inni buuteenii bakka bu'aniif isaan kun malee isomerism bakka bu'an. Inni caalarraa 2 inni kun 2 meetaa 2 meetaa penteenii bakka bu'an malee isaan kun isa isomerism miti jechuudha. Isaan kana laalaadha. Komentii jala deebisaa komentiin kaadhaa jechuudha. Okay, har'aaf asitti yoo dhaabbannu gaa chaanaalli keenya baay'ee restrict waan godhaa jiruuf akkaniif like, share, comment gootan yaada keessan akka comment gootan subscribe gootan isin jenna. Yoonii fi gaafii qabaattan azalnoo haala gizeedhaan akka isin xumurruuf enerjii nu ta'e isin jenna. Galatooma.